Kun sagantaa marii daddabarsoo odeeffannoo sona seenaati. Hordoftoota keenyaa Dr. Yuhaar Obbo Biraanuu Waldaa fi Daawit Dheeressaa anis barbaadaa teessisaa kanaa sagantaa marii har'aa wajjin dhiyaannee jirra. Akka nu hordoftan abdii qabna. Sirba gabaabduu kanaan booda walitti deebina. Barenga da barana bome gere oso barana jennu barri baranda barte ronu tigancharte malib da bachuri da dini milmana ramo malib da bachuri da dumi tisabagiyanga kana yade me gubada ho manyade gabada asinjana nakasi Ajinjana kana jabani tabdatani makami sabagana madangenya durati malimnu tutu gamanga senandina hara kenya haramo pai dugama bungkurama kabza goni tidume senani gangal mai makami kurkurama obsine argumale mi pare fumulla tenge kabza oromo mabibi yotani do kananu ga yom garanu dagate akana mati miti namaga patara pingi duga yo milik tale devisi biradar pingi ukuya baragana waba ye fida baringi obsine argu jiradu kana ke sambaringi rakoyo midale jire nyibi ala panga shiri danga min kapne yo manurama pa Durati tiroro la barkalane ni obsine malesa benabdadu toromo benabdadu wana mambarbanu aga kenya falmana me walabdana domudan dayo menunanu yo walane salbana
obsa godhande bulen garratti sarana dindim saba saba laatu alagatti golomni kasara konko adanya tungoru jole senanu abara komodina tingurguru jole senanu abara kayodina tingurguru jole senanu abara kapsogoto tangurguru jole 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 Doktoronne Biraanuu fi Daawit Baganagaan dhuftan. Baganagaan nu eegde obbo Barbaada ulfaadhu. Bareeda har'a torban keenya eegnee dhiyaanne natti fakkaata. Egaa torban gad gabaabsinee marii kana gochuu hin dandeenye dhimma uummata keenya waan guyyaa guyyaadhaan si'a tokko duwwaa otoo hin ta'in deddeebi'anii nama mari'achiisu baay'eetu jira. Haa ta'u malee immoo haala mijataa waan hin arganneef torbanitti egaa deebinee wal agarra. Har'aa kan inni isin affeeree fi dhimma tokko irratti isin mariisisuu fi innis akkuma odeeffannoo miidiyaa adda addaarraa hunduu quba qabnu uummata keenya gara baharraa dhiyaatti deemee qubatee jireenyi dhoowwamee manni itti gubatee lubbuudhaanis adabamaa jira. Qabeenyi isaa saamamee biyya abbaa isaa keessatti jireenya dhoowwamee mootummaa sanaan jira. Dhimma kanarratti mari'annarraa mata duree tokkittii kana innaa keessaa fuunu sa'aa qabnurraa kaanetti kana duwwaarratti haasofna jechuuf malee har'a innaa nuti haasofnu sa'aa kanatti illee biyyi keenyaa fi uummanni keenya rakkina ulfaataa keessa jira. Kan kaleessa Wallaggaa fi Gujii jennee yookiin dhiyaa fi kibba Gujii Booranaa jennee irraa haasa'aa turre. Har'a kunoo jiddugala Oromiyaa amma jiddugala Tuulamaa Salaaletti dhufee uummanni buqqifamuun mana itti gubachuun ajjeefamuu fi horiin isaa qalamee nyaatamuun ajjeefamee dirreetti gatamee bineensaaf dhiifamuun akkuma itti fufetti jira. Wanti Walloo keessa jiruu fi Karrayyuu keessa jiru waggaa lamaan kana guutuu irraa dubbatamaa ture. Har'allee waan itti irraa caamee miti. Namni akka ilmoo bosonuu adamfamee ajjeefama. Har'uma kana Bosat keessatti Gujii keessatti obbolaa lama bakka tokkotti ajjeesanii gatanii manni irra deebi'amee Gujii keessatti gubachuu eegalamee jira. Kun hunduu waan mootummaan Koloneel Abiyyi mootummaa Koloneel Abiyyi jechuun hin danda'amu. Inni riqicha ce'umsaa sirna nafxanyaati. Garuu innis keessaa qabaachuu danda'a. Mootummaan sun mootummaa Daaqoon Daani'el Kibratiin hoogganamu kan dugda duubni isaa sirna nafxanyaa kaleessaa xiyyeeffatee uummata keenya buqqisuudhaaf jabaatee waggaa lamaan kana gara hundaan hojjechaa jiruuti. Kana keessatti egaa uummanni keenya gidiraa guddaadhaa argaa jira. Achirraa ka'uudhumaa fi mata duree kana keessaan luqqifnu rakkinni waan ammarraa dubbachuudhaaf mata duree godhanne duwwaa miti jechuudhumaafi. Gara hundaatti sababa dhibee koronaatiin namni manatti galee walirraa faffagaatee adeemuun qajeelfama mootummaa sanaati. Haa ta'u immoo malee Oromoo akka loonii walitti dachaasee bakka hundaatti guyyuu manadhaatti naqaa jira. Kun hunduu egaa waan uummanni keenya quba qabaatus quba qabaachaas quba qabaachuus qabu jechaadha.
Gara biraan otooni mariitti seenin mata gaafii isinii kaa'attu seenin haalli dhibee koronaa addunyaa kanarratti akkuma jirutti jira. Odeeffannoo abdeet ta'e namuuyyuu hin qaba waan ta'eef keessaa deemuun nan barbaachisu. Garuma mata duree isinii qabadheettan ji'a. Amma kanarraa dubbachuudhaaf kaafne uummanni keenya abbaa Harargeerraa fi baannaa jennu biyya keenya Harargeerraa buqqa'ee maqaa beelaa fi goggogina lafaatiin buqqa'ee dhiya Oromiyaa keessa qubsiifame bakka Bunnoo Baddallee godina Bunnoo Baddallee jedhamu qubsiifame mana 60 lakkaa'amu irraa gubatee jira. Sababoonni humni waraanaa bilchiginnaa kun godhateetti mana uummata keenyaa gubee jedhamu mana gubuu duwwaa miti namoota lubbuudhaan hedduutu dhabamsiifame haala suukanneessaa gurra irraa kutanii ajjeesanii afaan kaa'uu amma qaqqabuutu ta'e sababni kanaa fi kaa'ame jedhame warra achi dubbatamu seerra malee dhoftanii biyya biraa biyya namaa qubattanii yaada jedhutu ka'e biyya Oromiyaa keessa kan jiru akkuma isin beektan namuuyyuu beeku iddoo hundumaayyuu buqqa'ee dhufee bosona ciree akka fedhetti qubatee jira. Biyya Amaaraa keessa biyya Tigree keessa iddoo hundumaayyuu uummanni Oromoo bakka lafa Oromoo tokkorraa ka'ee lafa Oromoo biraarraa qubatee jiraachuun cubbuu maaf ta'ee yaada jiru gaafin koo dooktaroonni asirraan calqaba. Hedduu fayyaa ta'e ilaalu waan gaariidha kaaftee odoonni haasawaa kee duratti hin seenini har'a guutuu addunyaa tanarratti galgala kana namoonni amantii Islaamaa hordofan baatii shaaru Ramadaan baatii Ramadaanii soomanni seenaa uummata keenya amantii Islaamaa qabu hundaanuu uummata baga nagayaan baatii Ramadaanaa fudhatee nagayaan gaggeessu haa godhu baga isiniin ga'een jechuu ni barbaada. Waan gaariidha kaaftee wanni ati kaafte kun waan bal'aadha. Uummata Oromoo naannoo tokkorraa kaasanii naannoo birootti qubachiisuun beelaaf dheebuuf guddina uummata saniitiif yaadameeti miti kan amma tahaa jiru kun bara wanni keessatti bara wayyaanee keessatti isa project B'dha. Project waaniin bara dargii keessaatti eegalee wanni inni bara dargii keessa eegale suni naannoo riphee lolaan humnatti godhatee qabsoo keessa jirurraa uummata kana fageessuudhaaf maaliif jireenyi riphee lolaa uummata ifiirratti harkata daggalli uummata saati hirkannoo uummata irratti qabu kana gaa muuxannoo akkamitti riphee lolaa cabsinaa kajuunii uummata sanirraa buqqaasuudhaaf dargiin warra Tigraayillee karaa naannoo biroo fidee warra Oromoollee karaa bahaa kana naannoo sochiin waraana bilisummaa Oromoo jabaatetti jirtu kana uummata kana ilmaas kan inni dura villagizations yookiin mandaratti qubsiisanii akka uummata tokko to'atamuu danda'uudhaaf naannoo kanarraa kaasuudhaan ka'ammaa immoo sababa hongee sababoota adda addaa akka beelarraa ba'anii naannuma jiran san keessattuu piroojeektiin ittiin qubsiisuu danda'an ekspertiin beeytoonni naannoon sun akkamitti akka beelarraa dandamachuu danda'u wanni godhame hin jiru as a political motive. Amma gaaffiin ati kaafte kun immoo uummanni Amaaraa, uummanni biroo, uummanni adda addaa hundi lafa Oromoo irra qubatee tujjaaree tahee nagaya taha. Cubbuuni Oromooni bakka biroo dhaqee yoo qubatee maaliif tahaadha? Amma yoo harkitee jiraate uummata naannoo bahaa kanarraa Baalee keessa kan qubatantu jira. Karaa Booranaa Gujii kana keessa kan qubatantu jira. Karaa naannoo Jimma Baajifaar
think karaa gumaa geeraa naannoo san namoota qubatantu jira naannoo karaa Shabee Jimaa Abbaa Jifaar keessa naannoo qubatantu jira karaa dhiya Oromiyaa kanaas warra qubatantu jira. Uummata kana displace godhuudhaaf amma tokkummaan Oromoon bakka takkarraa ka'ee bakka biroo hunguu qubatu waan akka Oromootti waliin qabu waan hambifatee qaba. Inni tokkoffaan fuudhaa heeruma waliin qaba. Lammaffaan bobbaa fi hobo waliin qaba. Bobbaa fi hobo waliin qabu guunan siin jedhee Oromoon hundumtinuu biyya fedhetti fakkatu horii waliin gamtaadhaan bobbaafata. Hobo guun siin jiru waliin hora dhaqee obaafata. Rakkoo fi balloo walitti baqata. Kan rakkate lafa baqatee dhufa. Amma fakkeenyaaf naannoon Harargee naannoon itti dhaladhe karaa bahaatti garuu jireenya kiyya kan inni guddate karaa dhiyaati. Oromoota naannoo Salaalee kana yoo argite lakkoofsan qaban. Dhuguu dhibeen naannoo sanitti itti mudate uummata keenya keessa dhufaniiti qubatan. Uummanni kun waa takka hin qabatan. Amma gaa Oromoonni bahaa kuni bakka naannoo birootti rakkachaa jiran Oromoonni naannoo biroolleen bahaa keessatti rakkachaa jiran. Yoo fakkeenyaaf namni tokko Wallaggaa irraa dhufee jiraate, yoo namni tokko Shawaa irraa dhufee jiraate naannoo sanitti ni rakkata. Maaliif rakkata? Mootummaan uummata xixiqqaa karaktara addaa qaban hojii isaatiif barbaadama. Wanni Oromoonni bahaa manni irratti gubatuuf manaa wajjin gubataniif ajjeefamaniif gaaffii mootummaan Oromoota naannoo biroo irraa dhufanii naannoo biroo keessa qubatan gaaffii dhiyeessuufiitu jira. Gaaffii san yoo fudhatan bal'inatti jiraatu. Gaaffii san yoo fudhachuu baatanii inni rakkama. Maaliif safuu Oromoo, hooda Oromoo, aadaa Oromoo akka cabsan gaafataman yeroo hundumaa. Kana jechuun naannoo bakka dhaqan sanitti uummata naannoo jiru san nama mootummaadhaan adda tahan, nama mootummaatti garagalan akka basaasa tahanii mootummaa gargaaran yeroo hundaa'uu gaafatan. Kuni ammoo Oromoo tokkoof baay'ee ulfaata. Uummata ati waliin dhayxee uummata ati keessa qubattee si qubachiisee wajjin nyaattee gosalleen gosti amma Harargee keessa jirtu wanni jirtutu jira beekte ta'a Wallagga keessa jirtutu jira. Fakkeenyaaf Noolee yoo fudhatu wanni Oromoo kun keessi isaa qaroomina ogummaa wal xaxaa ganaa si'ichi qoratu qabna uummanni keenya uummata tokko. Wanni eega sirni nafxanyaa nutti dhufee nu keessa fiduu danda'e Oromoo wal araarfatee jiraatee waliin deemaa ture guyyaadhaan erguu walii seenu amantiillee tokko qabna ture. Rakkoon qabnu ture. Kanaaf amma Oromoonni Shawaarraa dhufanii biyya teenya oguu qubatan namni amantii isaanii akka jijjiiran gaafatu hin jiru. They recognize them as they are. Akka isaan jiranitti recognize. Uummata keenya keessatti akka rakkoon isaan mudatee beekamu jiru tiyaatiin beekamu. Maali sila opportunitiin mootummaan abbaa irree ta'ee aangoo isaa dheereffatuu barbaadu uummata kanaaf mijataa ture. Maaliif hariiroon nama diktaataraa uummata xiqqaadhaa wajjin waliigalee uummata guddaa cabsuudha. Kanaaf Oromoota naannoo Wallaggaa cabsuudhaaf Oromoota Harargee irraa Wallagga keessa dhaqan akka basaasa tahan gaafatu. Waan kana didanii jecha lakkii nuti waan beeknu hin qabnu kana uummanni keenya beekuu qaba. Oromoota qofa Harargee qofti warra Oromoonni Harargee irraa Wallaggaa irraa kee Harargee jiraatu akkasumatti cinqamaa hidhamaa tumamaa jira. Fuuna jaameetu maqaa irratti baafame bakka biroo irraa bakka biroo dhaqeeqa. Kuni wanni guddaan namni keenya beekuu qabu safuu Oromoo, aadaa Oromoo, hooda Oromoo akka cabsan gaafatamanii waan didaniif Oromoon warri hidhamaa jiran hundumtinuu tanaafi hidhamuu namoonni biroo naannoo teenya keessatti qubatan yoo argitanii jiraatan immediately they fall in the traps of the government. Bara Haile Sillaaseetis bara Dargiitis yoo fudhatanii jiraatanii Guraageen waa takka hin beekne harka qullaa biyya teenya keessa dhuftee yoo mana shaayii xiqqaa tokko dhaabbatanii nigdi fiqaadiin ni baafamaa fi wanni hundi ni godhamaa fi uummata kanaa
jireenyi isaanii mootummaadhaan wajjin hirkatee waan jiraatocha gibirarraa bunni xiqqeessanii guubboorraa nyaachaan oolanii yoo Oromoon dalagatee immoo ni godha maaliif kana this is the Ethiopian project Itoophiyaa bisu jechuun akkuma Abiyyiin Itoophiyaa olaantummaa duraa sanitti deebisne jedhee wa'ada seenee jecha gaa project Itoophiyaan namuma Oromoo gadi cabsuu Oromoo hiyyeessa godhuu Oromoo rakkataa godhuu kanaafi wanni Oromoon bakka qe'ee tokkorraa qe'ee biroo ta'etti ajjeefamaa hiraaramaa manaa wajjin gubatamaa jiruuf hundeen isaa kana namni keenya odoo kana beekee faayidaa qabaa yaada ijoon qabaa keessaa beekaa jarri keenya haafesnis waan jedhan walii ilaalleetti walitti deebinaa barbaadaa keenya. Galatoomii Doktoroonni Biraanuu akkuma wanti kun miidhanii fi gochi kun waan salphaadhaa miti amma nuti irraa haasofnu salphaa ta'uu danda'a gochichi garuu baay'ee ulfaataadha. Bakka hundatti uummata keenyarra kan jiru jechaadha. Jarri kun maqaan isaan itti baasan uummata kana ibiddaan mana 1,000 gad hin taane guban. Mana 1,000 keessa maatii meeqatu jiraatan tilmaamuun nama rakkisu. Namoota ajjeesanii gatan duwwaa otoo hin ta'in ajjeesanii gurrarraa muranii afaan kaa'an. Ajjeechanii Oromoo irratti amma yoonaa sirna mootummaa waggaa 2 kana barcumarra jiru kanaan raawwate hundi isaa suukanneessadha. Garammalleedha. Waan ammarraa dubbannu waan bunnoo baddannoo irratti uummata keenya dhaqee achi qubatirra ta'e kana sababni isaan himan jedhan bakka biraatii dhuftanii lafa uummata dhiyaarra qubattanii kan jedhu. Akkuma Doktoroonni nama kaase uummanni keenya dhiyaa waggaa 1 waggaa 2 guutuu hamma har'aatti waan inni keessa jiru namuuyyuu quba qaba. Biyya isaa biyyatti dhalate Wallagga keessatti duwwaa otoo hin ta'in ijoolleen barattootaa achi baate Finfinnee jiraachuu hin dandeenye, Burraayyuu jiraachuu hin dandeessu, adamfamtee adda baafamtee rukutamti. Kolleejjota biyya Oromiyaa keessatti adamfamanii Wallagga ta'uu isaaniitiif mootummaa kanaan hari'amu rukutaman. Amma immoo uummata dhaqee dhiya keessa qubate waan uummata dhiyaatiif oogan fakkeessanii uummatuma ajjeesaa jiran kana. Uummata obbolaasaa ofitti qabee waliin nagaadhaan maatii ta'ee jiraatu adda baasuudhaaf sababa godhatan. Mee waan Doktoroonni jedhetti yoo dabalata xiqqoo qabaatte goote otumayyuun ta'e wanti nama jedhu kun gaafii akkuma gaafitti ta'e otumayyuun ta'e yoo kaasuun barbaachise uummata kana mana gubuun dura karaa baasan karaan qabu bakki sun manatti gubuudhaaf karaa tolfachuudhaaf karaa baasanii raawwatanii deebi'anii torban tokkoon booda mana guban karaa ittiin mana uummata keenyaa guban baasan bajata baasanii jecha mana gubuu duwwaa otoo hin ta'in uummata 800 ta'u jiraataa warra silaa dhiya ta'e duulchisanii wajjiniin deemee akka qabeenya saamu godhan. Maaliif kana godhan? Uummanni sun dirqamee kana godha malee dhugumaa itti amanee miti kan qabeenya obbolaa isaatii saamu. Maaliif kana godhu? Adda qooduudhaaf. Uummanni achi qubatee uummata obbolaa keenya Oromoo dhiyaata akkana nu godha akka jedhuuf. Dhiyammoo yoo dhaqee baa keessa qubate waan wal fakkaataa raawwatanii uummaticha waliin jireenya akka lagatu gochuudhaaf. Yoo rakkinni jiraate yoo akka malee qubsumni sun ta'e uummanni kun jiraataa biyya sanaati mootummaa sana jalatti bula sirnaan kaasuun seeraan kaasuun hin danda'amu
maal haa ta'uudhaa fi manatti gubuun barbaachise yaada jedhumee yaada irratti kenna. Ulfaadhu obbo Barbaada. Ilaa yaa obboleeyyan koo waan tokko hubachuun kan Oromoo irra jiru. Oromiyaan hoggaa 500 guutuu kolonii jala akka jirtu jechuun kan koo walloon waliin qabamee jechuu kooti. Malee guutuun Oromiyaadhaa hoggaa 150 hangabrummaa jala jirtu. Kolonii jala namni jiru jireenyi koloniidhaa maal akka ta'e uummanni keenya akka hubatu calqaba kaasettanan isa kana dubbadha. Odoon gara kaanitti seenin. Koloniin wanni gootu uummata tokko uummata ishii didee akka saalgabbootitti sammuu madeechuu tooftaa adda addaatiin akka inni of wallaalu akka inni ofitti ceeree ofitti saalfatee namummaa isaa gatee akka horiititti of laalu gochuudhaaf waan isaan godhantu jira. Isuma san kashalabboonni yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaadhaa qabatanii too jiru yookiin gaangistaroonni yeroo ammaa kana bara jijjiiramaa jedhu kana qeerroon fiddee achi isaan keechee hojii san hojjechaa too jiru. Oromiyaan nagaa argachuudhaa fi dura maaltu ta'utu irra jira kan jedhu bu'uura godhannee too waggaa kaanii irra gaariidha. Maaltu ta'utu irra jira? Jireenyi Oromiyaadhaa gamtaadhaan dhaabbatee kolonii san fokkolchuutu irra jira. Santu nagaa fida. Mee deebinee too uummata kanarratti maaliif roorroon baay'atee? Maaliif uummata lixaa duraan akkas jechaa turanii amma immoo maaltu fideeti uummata ba'aa kanachi keessa qubatee too jiru kana godhanii han jedhu obbo Barbaadaatti naa kaaftee jirtu. Eeyyani uummata kanatu iyyuu kan achi jiru santu iyyuu ergamtuu ta'uu dideef. Dr. Onneen tuqee jira. Ergamtuu ta'uu dideef maaliif ani dhiiga koo dabarseen kennu hanati jette hin godhu saba koo keechan jira saba koo wajjinin jira hoondu'ee soon jiraadhes akka saba kootitti waan jedhaniif. Ishii tana murtoo dhugaadhaa murtoo haqaa qabatanii waan deemaniif kuni hundu isaan irratti ta'e. Kana eega beekne maalinni ree furtuun maalinni gochaan maaltu nurraa eegama kan jedhu duwwaadha. Sabni tokko yoggaa kolonii jala jiraatee waan kolonii suni barbaadu duwwaadha gochuu isarra jira malee han isaa waan isaa kan isaa duunnaa isaa yookiin immoo iyyuu seera isaa ofii tumatee lafa kaawwachuu hin danda'u. Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti Oromoo dhabamsiisuudhaaf waan Oromiyaadhaa calaqqisee dhufee too han mul'ate kana dhabamsiisuudhaaf halkanii guyya irratti hojjechaa too jiru. Kaabaa kibbaa baadiyyaa waan isaan hin goone hin jiru. Kana Oromoonis hubataa jira. Kana qeerroon bilisummaa Oromootis hubataa jira. San immoo iyyuu galmaan ga'uudhaaf ilmaan Oromoo wareegama guddaa wareegama qaqqaalee kafaluun baasuun hanuma irra jiru. Wanni nu eegnu tokkollee jara kanarraa hin jiru. Nutu mataa keenya walitti qabatee aadaa keenya walitti qabatee seeraaf heera keenya walitti qabatee waliin ta'a malee diinni nu waliin hin ta'u. Oromoon waa dagachuun ishiirra hin jiru. Maaliif Oromoon tokkummaa jettee too fiigdi kan jettu duuba deebinee too halaallu. Oromoon gadaatti bultii bakka feete dhaqi. Wanni suni keecha Oromoo keecha jira. Onnee Oromoo keecha jira. Waan ta'eef yeroo hundaayyuu tokko gadaa maalii kan jedhu san odoon ta'in tokkummaa kan jedhu san odeechaa. Oromoon garuu wanna tokko dagatte. Maal dagattee? Dhaaba Oromoodha. Oromoon dhaaba tokko qabdi. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo. Dhaabni fi paartiin akka tokko hin taane Oromoon hubachuu ishiirra jira. Santu uummata keenya ulee nutti jabeechee akka lolannes nu sakaalee nu rakkisaa jira. Isa san hubachuu qaba Oromoon. Galuufii qaba ogeeyyiin keenyas. Galuufii qaba immoo warri bilisiginnaa jala jirus dhugumaani. Tooftaa bilisiginnaan itti qabeetan uummata kiyya dhugaaf godheetoo deema kan jedhu hin jira. Kan waa'ee kana nu bandini. Waa'ee gabrummaadhaa kan hin galiinifi
Isa san beekuu qaba ummanni keenya. Gadi taa'ee walabummaa fi bilisummaan maal akka ta'e beekuutu isarra jira. Yoo kanan beekne egereen Oromoodhaa ammallee karaa dheeraa nu deemsisa. Kanaaf gabrummaan isarra jiru ummanni ba'aa calqabee waan beekeef akkuma amma ummata lixaati irratti akka inni qotan akka inni waan oomishan godhamee ugguramee ganaa yaa obboleeyyan kan koo beeli guddaatu dhufaatoo jira. Beelan biyya san irraa baqatee biyya sanitti dhaqesan akkas kan dhiyaasis gochuudhaaf jiran. Egaa kun maali? Tooftaa koloneeffatootaati. Tooftaan koloneeffatoota yoomiyyuu kanuma halkanii guyya kan irratti hojjetan nama sabboonummaa qabu, nama eenyummaa isaa jabeechu, nama maalummaa ofii beeku. Kuni fuuldura isaaniitti diina isaaniiti. Diinni calqabaa nama of beekedha. Warra koloneeffatootaati. Ba'abaattuun isaaniitis kan akka OPDOdha, kan akka Lammaa Magarsaa fa'aa, Abiyyi Ahmad akkasumas jala buutota isaa hundi siitu afaan damma dibattee as baatee waan ishiin odeessitu suni akka dhugaa hin taane mirkaneessaniitu jiran. Kanaan booda Oromoon gamtaan ka'ee ofirraa fonqolchuu odoo hin kaachuu akka jedhasan odoo dubbiin tuni lafa qabattee lafeen hin cabsine Oromoon gamtaan ka'ee qeerroo isaa wajjin dhaabbatee ummata kana kan waggaa 150 nu caccabse qawweedhan waan qabuuf falaxaadhanis ta'u eeboodhaanis ta'u haamtuun illee dhodoo nafin caccabsee ofirraa kaasee galma isaa kan duritti gadaa isaatitti deebi'uu qaban jedha. Kanuma jaalla. Galatoom Biraanuu Daawit waanuma Biraanuun irraa dubbate kana gaafii isaa kaasee ummata mootummaan tokko otoo mootummaa ta'e akka mootummaatti otoo yaadee ummata bulchuu sirnattiin bulchuu qaba. Dogoggoraan qubate akka malee qubate yoo jedhee akka ittiin kaasu sirnattiin ka'uu qaba. Ummanni tokko ka'ee bakka qubsiifamuu qaba. Amma mana turratti gubatee gaafiin ijoo koo kan amma Biraanuun irraa dubbate yoo kaasuun feesisee sirnaan seeran achi kaasuun hin danda'amu. Maaliidhaaf mana 10,000 maatii 10,000 irratti gubee dirree irratti akka faca'an godhe maaliidhaaf sababa kanaan akka ajjeefaman godhe ajjeecha sunuma ajjeechaa suukanneessaa nama ajjeesanii gurra muranii afaan kaa'uun addunyaa kana keessatti yeroo dhiyoo kana keessatti yeroo nuti qaqqabne kanatti hin dhaga'amne. Isa kana akkuma jirutti wanti itti dabalattoo jiraate kan itti dabalattu ta'ee Biraanuun nama waan kakaase qaba. Sirna kolonii jala jirraa kanatu waan kana raawwatee jedha dhugaadha. Haa ta'u malee immoo sirna kolonii waggaa 150 himannu keessaa yoo maddate waggaa 50 kana jenereeshinii keenya yeroo dhaloota keenyaati. Sirna kana keessatti sirna darbii hundi keenya iyyuu argina jedhee yaadamma tokko sirna Ihaadig immoo hundi keenya iyyuu of beekne sirnaan keessa jiraanne. Sirni darbii ummata keenyaaf miidhaa biraa raawwatu malee abbaa lafaa godhe sirni darbii ummata keenya abbaa lafaa godhe. Sirni Ihaadig miidhaa ulfaataa raawwachuun isaa beekamaadha. Miidhaa ulfaataa sirni Ihaadig raawwate jedhamu ajjeechaas, hidhaas, gidirsaas, saamichas mootummaa mataa TPLF jiraatu malee OPDO warra biyya bulchu kan nama keenya ajjeese biyya ollaatii qabamee akka dhufu mana keessa deemee kan ajjeechise kan ajjeese warruma har'a barcumarra jiru kana. Sirna kolonii nuti beeknu amma har'aatti egaa waggaa 150 yoo maddate biyyi keenya cabdee dhuunfamtee daqabamtee waggaa 150 jenna. Kan walloo akkuma jirutti ta'e waggaa 400 akkuma jirutti ta'e. Bara sirna kolonii jalatti bulle kana hunda miidhanaa jiraatu malee akkanatti jimlaadhaan
uummata manatti gubanii ajjeesuun dhaabbataan summiidhaan rasaasaan lafa samiidhaa itti roobsanii uummata fixuun daa'ima mana barumsaa jirtu elementariitti summii facaasanii fixuun waggaa lamaan mootummaa Abiyyii jalatti kan mul'ate. Kanaaf dhuguma sirna koloniitii waan ta'eef jennee sirna kolonii ture wajjiniin wal qixxeessuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma Ihaadig sirna dhiifama gaafachuutiin ta'e. Jarri kun galataa akka hin beekamaadha. Ihaadig akka Ihaadigitti dhiifama gaafatee jijjiiramni kun dhufe. Ihaadig dhiifama gaafachuu keessatti qooda guddaa kan qabu TPLF malee OPDO'dhaa miti. TPLF idda gaafa dhiifama gaafatee jijjiirama kun dhufe waan inni uummata keenya irratti siisarraa kaaseen qabu. Kan nu ajjeesaa jiru OPDO sirna kolonii Abiyyi. Kolonii ta'uun duwwaan yakka akkanaa raawwachiisa. Kolonii dhumeegii ta'eef jennee kolonii sana dura ture wajjin walitti qabuu dandeenya mootummoota isa wajjin hin turan. Isa fuuldura turan wajjin. Tole barbaada galatoomi. Gaaffiin kee kun gaaffii bu'uuraati. Waan adeemaa jiruu fi uummata keenya yeroo ammaa kana baharra haala yeroo sanarratti qaamni siyaasa isaa tolfachuuf yookiin immoo istiraateejii isaa ta'uudhaaf mijeeffachuudhaaf uummata tokko naannoo sanaa kaasee gara biraatti godaansuusaa sistema mootummaan qaama na godhe kuni umurii isaa dheereffachuudhaaf pilaana istiraateejii ni baafatee dhimma isaatiif isaa ta'uudhaaf akka ta'u malateetidha. Uummata kana buqqisee gara naannoo sanatti geessee kan jedhuun qaba. Yaanni dooktarii wajjiniin sunni nan fudhadha. Ta'e wayii maaliif yeroo ammaa kana keessatti dhimmi ammana akkanaa kun uummata irratti uummata buqqatee achitti qubatee jireenya horatee lafa qubatee lafa Oromoo sana irratti jiraatee sadarkaa kana gaheen yeroo kana keessatti maaliif ta'uu danda'e kan jedhame laalamuun barbaachisaadha jechuudha dubbii amma akka ta'e kana. Kuni ta'umsa uummata tokkoon uummata nan bulcheettu nati sadarkaa humnatti ajjeechaa gara jabina qabu godhuu fi tarkaanfii akkanaa fudhachuun kuni mootummichi abdii kutachuu isaa mul'isaa jechuudha. Siyaasa akkamitti barbaade hawwe sun qaama uummata isa mormuun yookiin immoo uummata isaan fincilatti kaasee mootummaa sana jijjiiree sadarkaama uumameen mootummaan kun biyya sana tasgabbeessee uummata sana haala inni barbaadutti bulchuu qooda hin dandeenye wanna itti ta'e kana godhuu qooda hin dandeenye fedhii isaa qooda hin taane uummatichi immoo siyaasni isaa ifa bahee uummatichi jibba sarraa qabaachuu isaa gaafa argu purposely siyaasni kiyya gokufee tarkaanfiin itti tarkaanfachuu qabu uummata kana dirqamaan haalan barbaaduun cabseen nagaa dhorkeen adda babaaseen qaama kaan irratti duulchiseen tasgabbina dhorkee tanan uummata kana humnaan bulchuu nan danda'a jedhee tooftaa inni baafate natti fakkaataa jechuudha. Kuni mootummaan siyaasa nagaarratti uummata mo'uu hin dandeenye humnaan mo'uu hin danda'u. Qaamni mootummaa siyaasaan immoo mo'aatii hin dandeenye humna amma fe'ee yoo barbaadeen uummata tokko bulchuu hin danda'u. Kanaaf kun sadarkaa abdii murachuu natti fakkaataa jechuudha. Uumamnii fi wanni amma gara sukkanneessaa gochi uummata bulchu tokko irratti akkana godhuun garmalee nama gaddisiisu jechuudha. Keessumaa qaamni mootummaa Oromoo keessaa dhalatee qaamni jedhu tokko sadarkaa kanatti godhuunsaa garmalee nama gaddisiisu jechuudha. Kanaaf wanni kuni ta'ee fi haala ammati dhimma
koloniin ummanni koloniidhaan nama bulcheewii mootummaan kolonii nama bulcheewii odeeffannoo qabnuuf ekspiraansii qabnurraa akkana godhee uummata bulchine wanni kuni maalii wanni naan jetteef dhimma kolonii wajjin na qabsiistee fi dhuguma suni sadarkaa dandeettii uummata kolonii nama bulchuu irratti murtaa'aa jechuudha. Qaamni sii gadi ta'e tokko dandeettiidhaan qabeenyaan ogummaadhaan beekumsaan sii gadi ta'e tokko yoo si bulchee wanni ni godhuu danda'u kanumaa jechuudha. Beektee. Kanaaf seenaa uummata Habashaa dhufee uummata biyya qabatee bulchu kana keessatti yoo ilaalte waggaa 150 bulche. Waggaa 150 bulche kana keessatti seenaa isaa yoo ilaalte jijjiirama namni sadarkaadhaan jijjiirama. Uummata tokkollee barumsaan jijjiiree haala jireenyaan jijjiireetidha. Uummata tokko wajjin kompromaayiz godhee yookiin immoo haala waliinuu jiraachuuf haala falan. Isaan kana garuu yeroo argitu yeroo hundumaa olaantummaa kan isaanii qabeenya kan isaanii ofittummaa kan isaanii argitaa jechuudha. Kun immoo maalirraa dhufa uummata tokkoon yeroo madaaltu dandeettii sammuu yookiin immoo safuu dhabuu rabbi wallaaluurraa dhufaa jedhee kana yaadaa jechuudha. Kanaaf uummanni seenaa isaatti yookiin immoo seenaa isaatti rabbi akka rabbitti hin beekne aadaa hin qabaannee fi amantii fi aadaa fi dandeettii ilmoo namummaa hin qabaanne dhimma akka garajamummaadhaan akka bineensaatti yaaduu fi gocha bineensaa godhuun kun kanuma irraa eegamuu jedhee kana yaadaa jechuudha. Kanaaf dhimma kanarratti wannan jedhuu danda'u gabaabamatti kana fakkaata barbaade. Hordoftoota keenyaa kun kan hordofaa jirtan sarara daddabarsaa odeeffannoo sona seenaati kan wajjin mari'achaa jiru Dr. Onnee Juhaar, obbo Daawit Dheeressaa fi Biraanuu Waldaati. Sagantaan keenya itti fufa. Dr. Onnee waan irratti dabaluun qabu odoo waan biroo irratti sumaa kaasuudhaafani. Maali waa tokko uummata kana seeraan kaasuun oduu dandeemu gara jabinni maaliif barbaachisee is a very key questions. Huguu ati aangoo qabaattee humna qabaattee filmaata lama qabda. Waan tokko ijaaruudhaaf karaa guddinaatiif waan tokko immoo karaa diigaa filachuudhaaf filmaata qabda jechuudha. Yoo uummata kana kan seeratti dhiyeessan taate seerri due processii qaba jechuudha. Due processii huguu qabaate yaada uummataa kanaatu dhageeffama. Yakka mootummaan irratti dubbatee yakkuun kana ragaadhaan dhiyeessuutu irraa ergama. Wanni kun due processii keessatti hamee miidhamni rakkoon uummata kaanii hubuu mul'ate he will turn the tide against this government. Uummata biyyattii guutuu mootummaa kanarratti garagalcha. Waan tokko wanni beekuu qabnu sabni Oromoo walloon akka jirutti jettanitti 400 sun jiraatee eega 100 fi amata 150 deemaa jiru kana Abiy Ahmed yaada isaatiin nafxanyaadha. Jaartii isaatiin nafxanyaadha. Caasaa inni politika ijaarratee ni nafxanyaadha. Warri nafxanyaa amata 150 booda ammallee yoo arkitan guusaa wallisanii ay faraam gaammee ayzo wandimee waliin jiru. Maal akka jechaa bahe namni beeku jira wanni sanan. The gaammee xixiqqoo fi gaammee gurguddoo. This is the militant of Oromos. Humna isaa haga ammallee ay faraam gaammee ayzo wandimee that is to destroy Oromos waniidhaaf sodaa Oromoo irraa qaban kana nama gargaasa. Wanni manaa fi uummata walitti irratti gubanii gara seeraa san deemuu didaniif sabni Oromoo akka nagaya dhabuu barbaadan. Qe'eetti namni nagaya dhabe nagaya wal gaafatu hin beekuu dhabe.
namni nagaya wal gaafatu hin beekne immoo akka maraataati mukaa fi citaa wajjin wal lolaa deema. Firaa fi diina addaa wallaan. Tootaal kiyoosii uumuu wanni inni barbaadeef karaa seeraa san deemuu barbaade. Yaada uummata keenyaa facaasuudha. Kan biroo immoo xiyyeeffannaa mootummaan uummata kana akka mootummatti madaalee adeemsa deemaa jiru ulaagaa inni guutuu qaba jala hin hordofneef waan kana karaarraa kaasuudhaaf waan itti gargaaramu jecha karaa seeraa san didee kiyoosii godhaa. Warri diktaatorootni Museveniin jaamtii dhiifama. Augusto Pinochet Chileettis yoo laaltee jiraattee Mobutu Sese Seko fi Zaire illee yoo jiraattee Haile Sillaasee illee yoo duuba deebitee laaltee Idi Amin Dada Uganda irraa yoo laaltee kan fakkeenyota qees buqaasaa dabalee Central Africa warri diktaatoroota hahamaa tahan akka aangoon ittiin bahan qofa odoon ta'ini gara jabina isaan hojjetanii xiqqoo waan ajjeelan yoo hedduu hojjifne ni caba odoo ja'aniiti hojjaa isaaniitu aangoo irraa kufisaa diktaatarri daangee hin qabu naamusa hin beeku. Kanaafi kara kanatti deemaa jiranii aangoo isaanii tikfachuu qoftiin waan itti mul'atuu fi kana godhanii kara seeraa sanii wanni didanii kaayyoo isaanii kara kanaan baafachuu barbaadanii fi uummata Oromoo nagaya qabu. Uummata Oromoo gaammee qabu waan hin dandeenye jecha Ayifaraam gaammee Ayizoo wandimee warra ja'anii ammallee wallisan ta'uusaa uummanni keenya yaadatuu qabaa kajuun qabaa dhiifama gaaffii teetirratti amma deebi'uu dandeessa. Bareeda. Mee barbaada odoon deemin anillee waan tokko waan itti dabaluu qaba. Gaarii itti dabalme. Ilaamee ati mootummoota darbanii hundaayyuu tuttuqxee turte. Haile Sillaasee Minilikin illee haa ta'u hundumaayyuu tuttuqxee turte. Hamma kanaanii nu hin argine kan sanyii bineensatitti geeddaramee kan jedhu tuttuqxee turte. Uummanni Oromootis gamtaadhaan qabsoon isaa haa jiraatullee malee yeroodhaa gara yerootitti geeddaramaa ta'u dhufe. Yogguu argitee humni Oromoo baay'atu diinni immoo san awwaaluudhaafi akkasuma tooftaa isaa jabeecha. Bara dargiidhaa maal godhee tooftaa sanii dhimma itti ba'uudhaan atuyyuu dhaqxee tuqxe. Bara dargii maal godhe argitee kunuleeffataan waan san dhaamsuudhaaf daddafee lafa Oromoodhaa kan jedhu lafa kenne. Maali lafti kan Oromoo ta'uu isaa Oromoon duruu hin beeka. Garuu irra caala hedduu galeecha laf dhabeeyyii godhanii bakkitti warri hedduu galeessaa hin baqanne hin jiru. Boorana keecha uggaa deemtee hiddii lolaa lafa jedhamu naannoo kootii ganda kootii dhaqee nam achi qubateen arganii dhaqeetu. Gara biraatis akkasuma Harargees taanan bakki Oromoon hedduu galeessaa hin jirre hin jiru. Garuu akka kanatti ija nyaatee achi dhaqeetoo uummata achi qubate sani hin tuttuqne. Amma dadhabbii guddaatu itti dhagahamaa jira. Maalini kunuleeffataan maalini impaayirri sun. Egaa kufaatiin impaayiraa dandamuudhaaf immooyyuu warri jala deemtuudha hojjetanii han Itoophiyummaa leellisani ilmaan nafxanyaa hubadhaa. Nafxanyaan Amaaraa miti kan hubadhaa. Nafxanyaa jechuun bulchiisa konoleelessotaa han leellisan jechuudha. Oromoon hin jira nafxanyaan. Oromummaa isaatitti kan hin amanne. Itoophiyaa maayyee jedheetoo kan halkanii guyyaa wawwaachaa boo'aa jiru. Daran guuteetoo jira. Hedduu galeessa keessallee jira. Obboleessi isaa odoo du'u. Ilmi isaa odoo jalaa akka hoolaa rakootitti qalamu kan naasuu hin qabne mata dhableeyyin hedduu galeessa keessallee jira. Bakka hundaayyuu jira. Maali? Ofirtummaa eenyummaa isaa ofitti amanuu waan danda'eef dadhabeef gara laafummaa miti suni wallaalummaa doofummaa mataan isaa gabraan bitame waan ta'eef akkasitti qabameetoo jira. Kanatu dhibee guddaa itti ta'ee mootummaan tuni amma lubbuun
bukkee geecha jiru. Santu kana goosisa. Jabaadhaa yaa Oromoo kana fonqolchaa caccabsaa hin jedhaani. Kanuma wanni nu irraa eegnu wanni tokkollee hin jiru. Furtoon kana nu cimnee bakka hundaa dhaabbachuu. Waan jiruun jirmiin itti baanee ofirraa fonqolchuu hin jiru. Araarri warra kanaa waliin hin jiru. Konoleeffataan araaran beeku. Oromoodha kan araara beeku. Han ta'uuf obboleessa kee wajjiniin kan araaramtu. Isa gadaa beeku. Isa gadaamojjii ulfeessu. Isa eenyummaa kee kabaju. Isa ofitti jaalala ofii qabu. Sani kan wajjin araaramtu malee warra naasuu siif hin qabne jaarsa baaftee ofi salphisin. Abbaa gadaa yaamtee gadaamojjii yaamtee haalan taane keecha ofi seesisin yaa Oromoo. Kan hubadhu. Waraana kee fuulduran dhaabbatin yaa abbaa gadaa yaa uummata Oromoo kan obbeeka gahe kanaan booda karri itti waliin araaramu hin jiru. Ani kanuman isinii dabarsa obboleessa qodiifam. Gaarii bareeda Biraanuu galatoome. Daawit gaafin kun gaafii isin sadanuufuu kan dhumaa ta'uu danda'a. Wanti gaara kakaafne kun waan fidee irraan nu ga'u qaba. Wanti waggaa lamaan kana dhugaa dubbachuudhaaf baatuudha Oromoodhaan kan ba'e. Wanti waggaa lamaan kana akka sirna koloneel Abiyyi kana disila innaan seenu jedhee jira. Amma kan hubatamaa jiru sirnichi kan sirna koloneel Abiyyi toon ta'in sirna Daaqoon Daani'el Kibret kan nafxanyoonni ijaaraman duubaa dhiiban ta'uunsaa hubatamee jira. Kana keessatti Oromoon OPDO'n naa jennu OPDO kan ture duwwaadhaa miti. Warri qabsoo keessa turan kaan isaanii warri qabsoo kana bu'uureessine jedhaniiyyuu waltajjii argamu hundattuu dhaadatan. Qabsoo kana keessa himatan. Daballummaa isaaniitiin gootonni meeqa qabsoo kanatti makamanii biraa wareegaman hundi har'a gorsitoota mootummaa sana gorsa isaaniitiin immoo dhiigatu uummata keenyaatu dhangala'a. Waan ammarraa dubbanne xiqqoo keessaa fuunee nuti dubbanne kanaaf waliigalatti miidhaa uummata keenya waggaa lama irra jiru kuni dhangalaatii dhiigaati. Salphina dhugaa dubbachuudha. Waraanni hin jira garuu immoo haalli amma keessa jiru salphina sirna kolonii ittiin qabamne hunda caala. Kan kana nu godhe karaan nagaa uumame qawwee afaan qawwee dhaabbatee karaa nagaatiin yaadaan gaafii uummata Oromoo deebii argata amantaa jedhuun gowwoomfamuullee miti ganamuudhaani jecha. Gantummaatu raawwatame gantummaa sanatuyyuun har'a uummata keenya waan godhu gochaa jira. Egirii kan warra qabsoo keessaa otoo maqaa himatu biyya alaa kanaa galee lafa uummata keenyaa TPLF jalatti saamamaa ture jedhanii isaanirraa lallabaa ba'an galanii ofiifuu fudhatanii OPDO yookiin sirna nafxanyaa ammarraa dubbannuu kanarratti itti makamanii dhumaatii fi miidhaa uummata keenyaa keessaa akka doollatan gaafa biraarraa sa'uu dandeenya. Ammatti qabsoon karaa nagaa haala amma jiru keessatti gufateera. Sirni uummata keenya bulchaa jiru qawweedha. Harka duwwaan qawwee ittisuu hin danda'u. Akka kaleessa harka maratanii ba'anii taankii fuuldura dhaabbatanii kumaatamatti wareeganii raawwatanii immoo diina waggaa kumaatama sana wareegama kumaatama nama keenyaa kan falchiise aangootti kennanii harka rukutanii fi
deebi'anii itti najjeefaman heeyyamamuu hin qabu. Yoo akkas ta'e du'a himachaa jira amma duudatti himachaatuma jiraanne waggaa 100 fudhatu 50 fudhatu 10 fudhatu wanti biraa wada dhabame irraa dubbachuun hin oolu. Irraa dubbachuu duwwaa ta'uu hin ta'in immoo waan jennu kana nurraa ka'ameen ofirraa calqabnee raawwiidhaan agarsiisu galgala kan wal dubbanne ganama boruu amma dandeenyu qabatamaan hojiidhaan agarsiisaa deemuun barbaachisaa akka ta'e kana duras irraa dubbannee jira. Akka kanatti mana manatti gujiitti gubachaa ture uummanni gujii qubate gujii keessa qubate. Uummanni gujii waliigalatti manni itti gubatee loon saaqalamee namnuu mana keessaa wajjin hin gubachaa ba'e. Wallagga akkas ta'aa ba'e. Amma shawaa bahaa ture. Shawaa bahaa irraa amma shawaa kaabaa dhufee jira. Bosatti akkasitti jira. Wallo akkasitti jira. Biyyi keenya burraayyuun nagaan qabdu. Haala akkanaa keessaa kana furuudhaaf malli jiru maal inni jedhameeti yaadama. Maaltu nu hafe? Mala akkamiitu nu hafe? Jedhamee yaadamame kana irratti yaada kenneeti warra kaanis itti dabalchiiseen kan warratti xumuruudhaaf jiran ta'uu sa'aan urgaadhu. Tole waa'ee dhimma malaa kana deemu jira wannu haasaa turtirra waa xiqqoo jedha wannan xiqqoo jedhu maali? Waa'ee dhimma qabsoo burjaaja'uu kana keessatti qabsoon Oromoo Haajaakii fi burjaaja'uu kana keessatti gumaacha guddaa kan godhe qaamotii Oromoota paartolii biyya alaa galanii fi aktivistoota burjaajanaa fi sadarkaa qabsoon Oromoo haala barbaachisurraa haala barbaachisaa ta'urraa haala barbaachisaa hin taanetti kana deemu kan karaa bane qaamota kana. Qaamonni kun bananiin qaamni hin jirre mootummaa sana jiguu keessatti hirmaannaa qaamni hin qabne dhufeetudha. Qaamni har'a ilmaan nafxanyaa qabsicha Haajaakii godhe. Haajaakii garuu godhuudhaaf 100% warri gumaacha godhan warrooti mootummaa kana wajjin hojjechuudhaaf biyya alaa kanarra galan paartoliita Oromootii fi aktivistoota Oromootu kana godhe. Qaama amma Haajaakii godhee qabsicha akka qabu ilmaan nafxanyaa kanaaf akka isaanitti Oromoon isaaniin komachuun barbaachisaa natti fakkaatu. Maaliif waan jette qaamni tokko dandamachuuf mo'atee argamuudhaaf wanna godhaa jira jechuudha. Kanaaf immoo wannootiin amma isteeppiidhaan qaama ijaarame sabboonummaa ijaarame kan Oromoo ijaarame kan ilmaan ijoollee nafxanyaa qabsoo Oromoo kana cabsuudhaaf wanni isaan godhaa jiran akka isaaniitti teeknee yoo ilaalle isaaniif wannuma mijaadhaaf sirriidhaa jedhee sana yaadaa jechuudha. Dhimma Oromoon maal godhuu jira jette kana duraan durseeti mootummaan kun wanna amma gara jabeenya godhuu kun kufaatiin siyaasa isaarraatii dhufa. Qaama qabsoo isa qabee jirurraa qaama warra burjaajan humnatoon ta'in qaama qabsoo warra haqaa godhanirraa qabsichi uummatichaa mo'aa adeemuu burjaajina sana keessaa baasaa adeemuu warrooti Oromoodhaan qabsoo Oromoo kana burjaajessanii faayidaadhaaf aangoodhaaf fuudhanii qaama hin taane kennan sana keessaa bahaa adeemuusaa saaxila bahuu isaanii sana gaafa argu qaamni qabsoo haqaa godhu sun mo'aa adeemuusaa mul'ata jechuudha. Sanarraa immoo maal argita? Mootummaan kun gaafa gadi ba'e warrooti siyaasota Oromoo sadarkaa guddaatti ilaalamu har'a akkamitti akka isaan ilaalaa jiran uummanni Oromoo ifadhaa jechuudha. Warrooti gaafa sana galaniif nutu beekaadha. Nutu paartii kana keessa jiranii mootummaa sana wajjin hin dhaabbatan. Ofii isaaniitti qaanaanitti hantuuta bishaan latte ta'aa mul'achuu isaanii ifa ta'aa jira jechuudha. Qaamotii hundaa kana fi qaama mootummaa kana qaamni siyaasa haqa Oromoo ta'e qabsoon uummatichi irratti du'e garuu siyaasa sana mo'ameen mootummaan sun sadarkaa hin jirre irraa sadarkaa akka kanatti guddina qaburraa har'a uummata Oromoo qabsoo kana fidee kanaan ga'ee mootummaa isa itti kennee bira galee kan har'a galagalee
mootummaa kana 100% biraa galagalee jira jechuudha. Kanaaf furmaanni maalii wanna jette furmaatichi ummaticha harka jira. Dura biyya tokko siyaasaan mo'uudha. Qaama already tooftaa godhatee qaamni biraas hajaakii godhee burjaajana uumame sana amma saaxila baheet ummatichi argaa jira jechuudha. Konshasiin ummataa moor dabalaa adeemaa jira. Qaama kana shakkaa adeemaa jira. Qaamni kun qaamni qabsoosaa ummatichi kun qabsoosaa haala tokkoon adda otoo of hin baasiin qaamni diinaa wanna isaa kennu gomorkii isaa kennu kana beekee isa qolachaa hanisaa ta'u ijaarrachaa gosootii biyya ummatoota biyya sana keessa jiranillee wajjiniin akka isaan dhaabbatan godhaa qaama mootummaa isa ajjeesaa isa beektee gaaga'ama guddaa gara jabinaan isa ajjeesaa jiru kanarraa dandamachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf anaan akka ofii kiyyatti ani akkana jedhuurra ani waa'ee furmaata jedheemurra mootummaa Afrikaa keessatti humna jabaa ta'e mootummaa Tigree gosa irratti ijaarame daninatiinsaa qaama tokkorraa ta'e waraana jabaa ta'e mootummaa sana'u qaamni cabsee qaamni qeerroo yookiin immoo qaamni qabsoo Oromoo ta'e kan akka adda bilisummaa Oromoo mootummaa burjaajaa fi ganaa ijaarramuu fi ganaa dandamachuu fi ilmaan nafxanyaa fedhii isaanii bakkaan ga'uudhaaf qaama deemtu kanaaf wanna godhu itti buuni natti ulfaata. Kanaaf qaamni qabsichi kan godhu qaamni godhichi dhimma kanaaf gahaa natti fakkaata. Garuu Oromoon haala jirurraa beekee qaama isaa malurraa walii ta'ee haala ta'uun hundaan walii galee dhimma kanarratti yeroon isaa itoon dheeretin yeroo gabaabaa kana keessatti mootummaa kanarraa ofii isaatii furmaata ofii isaatii fidachuun isaa dirqamati ta'a jechuudha. Kanaachi garuu amma yeroo dheeres amma ofirratti yeroo dheeres gabrummaan isaa dheeressuu isaa shakkina tokko hin qabu jechuudha. Waan jedhu kanuma qofa. Ayyee galatoomi Daawit. Gaafiin koo ifanatti fakkaata. Doktoroonni waan dabaltuu qabdaa gaafii kanarratti akka dabaltuufan barbaada. Qabdaallee miti gaafiin koo waan dabaltu akkanatti dabaltuun barbaada. Yoo gaafiin koo ifatati. Yaaboo gaarii jette yoo sa'aan gee jettee ni dhaabde malee dubbii Oromoo tana oguu eegalan bakkatti dhaaban nama dhibaa. Amma waa lama ummata keenyaafis diina keenyaafis ifa tahuu qabaa. Haalli amma deemaa jiru kuni haala hammaataa ummata keenyarra miidhaa daangee hin qabne dhiyeessaa jirudha. Mootummaan kuni gama fuula rabbiitti deebi'ee dhiifama gaafatee ummata keenya kana hedduu miidhee jira. Irratti balleesseetiin jira. Lakki ni gaafii jedhee rahmata godhee nu gallakkisaa jenne eeguun nurra hin jiraatu. Waan kana immoo ifirraa dhaabuudhaaf nu Oromoota ilaala. Nutu ifirraa dhaabu. Yoo nuti kaanee ifirraa dhaabne malee ifiinis dhaabbatuu hin deemu ifa ta'uu qabda. Waa'ee qabsoo tooftaa irratti karaa nagayaatiin sobamanii karaa wanni josan hin fudhadhaan. Adda bilisummaa Oromoo murtii sirriitti fudhate. Warra biyyatti galanii nagayaaf yeroo hundaa'uu carraa kennuuni is a political winners. Abaa'oon ni moo'ee malee ta'u. Namoota keenya kan mana hidhaa jiran hoogganoota keenya kan akka Abdii Raggaasaa, Kaayyoo Fufaa, Keessaa Hirkoo, Yaazoo Kabbabaa, that's a living monument. Ummata keessaanii keessatti galgala hugguu rafnu nama hidhaanurraa jira. Ganama hugguu kaanu kaayyoo isaanii nu harka jira eessa ga'uu dandeenya. They are a living monument. Namoota hoogganoota hidhuun ummata keenyaaf hojii hugguu rafnu waan ganama kaanii hojjennu qabnaa nama akeekuudha. Fakkeenya Maandeellaa irraa fudhachuu dandeenya. Maandeellaan amata 27 Rubiin Island irratti hidhame. Qabsoon ummata wanni idduuwwan deebine. This is a living monument. Qumbiidha kan ganama hugguu kaanu akeeka keenya irratti nu deebisu. Kan galgala hugguu rafnu ganama waan kaanuuf qabnu nutti himuu ta'a. Kuni gallakkisuus karaa nagayaatis filatus isaanumaaf irra gaariidha. Addi bilisummaa Oromoo gaafa inni dhaabbatu
gaafa addi bilisummaa Oromoo ijaaramu aangoo poolitikaa barcuma lakkaawamee barcuma harkannaa yaada juuni ni miti. It was not like that. Hiree wal fakkaataa beekumsa ammayyaa sabni Oromoo harkatee meeshaa ammayyaa harkatee hiree ittiin diina cabsuu qabu ol kaasuudhaaf to give an equal opportunity. Ugu adda bilisummaa Oromoo ijaaramu kanaaf inni paartii san boodarra eega roorroon firraa cabsamte kan ka hojii isaatti deebi'uu barbaaduutu jira. Kan immoo humna waraanaa biyyattii ta'ee gargaaru jira. Kan professionaalii isaa ogummaa qabate irratti deebi'uu barbaaduutu jira. Warri siyaasaa irratti mirqaana qabu siyaasaa irratti tajaajila uummata isaanii sagantaa kanaaf isa filatee irra deeman aangoon tuni lammaffaa dhufu. It's never been when it happened. That is why OLF is a National Liberation Front. Murtiilee fudhatame san irratti Oromoonni murtiilee fudhatan san irratti kabajuudhaaf ganama galgala hojjetanii lakkii karaa gabaabaadhaan aangoo irra turuu danda'an nan balleessaa jedhee kan murteeffate sirna nafxanyaa Abiyyiidhaan hoogganamuudha. Ilma akka marroon nu kan. Marroo is a national symbol. Marroo jiru marroo qofaa miti. There are a lot of peoples. Marroon daggala Oromiyaa hunda keessatti qe'ee Oromoo hunda keessatti biyya alaa kana hunda keessatti dhalate. A symbol of resistance idhaatu uumame. Tanaafi xayyaaraan summiidhaan markabaan irratti deemanii moohuu dadhaban. They will never win. Never win. Kanaaf uummata guddaadhaa ilaalcha mee hin jarjarree hin tuunee wareegama guddaa kafale. It's a painful. Garuu we have reason. Waa tokko beekuu qabna. Nu waan duunuuf qabna. Waan nama ajjeesuuf hin qabnu malee. Biyya teenyaaf waan duunuuf qabna. Kanaaf gatiin bilisummaa du'aa bifa feeteen dhufuuf qophaa'uu qabna. Ijaaramnee kan jiru jabeeffannee diinagdeen beekumsaan ogummaadhaan wal cinaa dhaabbannee ifirraa cabsinee hiree uummanni Oromoo ilma namaatiin wajjin wal qixa ta'etti jiraatu qabu uumuu qabnaa yoo kana godhuu baannee nuti ilma namaatii miti kan jiru san irratti konsensusii san irratti deebi'aa jirra. Xiqquma haa oolsinuu haa wal jiru haala jiru wal dura qabnee gara sanitti deebinaa nuuf irraa kaasa. Kanaa miti mootummaa Afrikaa birootu daballee kuffisuu dandeenya. An kanaan jaa keessaa bee. Ayyee galatoomii doktoroonni qabxii gaarii kaaftee Biraanuu akkuma onneenuu jedhe amma tokko irraa tuqee jira. Wanti ta'e gantummaan raawwatee jira innaa jennu gantummaa warra carraan qawwee harka galchitetu qawwee abdatee gane malee caalmaa biraa qabaateetii miti. Warra qabsoon bilisummaa Oromoo gabrummaa sirna TPLF jalaa baaftee masaraa isaan illeellisu. Masaraan mootummaa Minilik masaraa cubbuuti. Achi keessa seenuu hin barbaadu. Egirii Oromoon gaafa mootummaa ishii qabaattee lafee abbootii ishiitirratti mana ijaarame galma muraa keessa taa'uudhaaf waan filattu natti hin fakkaatu. Amma akka warra tokko achi seenuudhaaf ariifatanii jedhanii dubbatan kana doktoroonni nama sirriitti ibsee jira. Maaliif qabsoon kun akka deemtu? Haa ta'u malee sirna gantummaadhaan raawwate kuni qawwee abdatee gantummaa raawwate. Waa tokkoyyuu caalmaa biraa qabaateetii miti. Hogganoota amma onneen maqaa kakaase hogganoota mul'atoo, kutatoo, gootota jiruu qananii tuffatan. Lubbuu isaanitti muratan bara dheeraa warra bulluqan dadhaban. Warra qoree sukkuumanii miilan lafatti sukkuumanii warra qoree gad jedhanii buqqifne. Warra gufuun sodaan carraa argatanii warra hidhan kun warra dabooroodha. Warra dabeetti biddeen nyaachuudhaaf waggaa 27 TPLF jala deemaa baate. Ofiinuu Abiyyi Ahimaditti ba'ee takkaayyuu caffeen keenya pirezidaantii isaa mira hin filannee jedhe. Waggaa 27. Qabsoon bilisummaa Oromoo achi baaseeti akka dhadhaadatan kan akka dhaadatan isaan godhu.
haa ta'u malee karaarraa maqanii gantummaa raawwachuu duwwaadhaa miti uummata keenya ajjeesaa jiru dhiiga dhangalaasaa jiru qeerroon achiin isaan ga'e hundi isaa kaansaa maneedhaa jira kaansaa doorsisaa fi hiyyummaadhaan qabamee akka maleetti taa'aa jira isa kanaaf kana booda carraan biraan jiru qawwee harka duwwaa deebisuun hin danda'amu qawwee barbaachisa filannoon tokkittiin nu afte qabsoo karaa nagaa wanneen jedhe akkuma jirutti ta'e nullee qabsoo karaa nagaa dubbachaa baane waggaa 2 guutuu amma wanti sun jibbaatame waraana bilisummaa Oromoo marroo amma jedhe goollichaaf sanyii bobbaas deeggaruu duwwaadha filannoon Oromoodhaaf hafte kan jedhutu jira. Ati maal jetta isarratti nu dabaleetii sagantaa keenya cufnu? Ulfaadha barbaada waan gaarii kaafte. Sanirratti duwwaa miti Oromoon wanni ishii ilaaluu irra jiru. Bu'uursitoonni qabsoo adda bilisummaa Oromoodhaa isa shinnigaatii eegalte dubbiin. Oromoon tokkummaa isii kan mirkaneessite. Kanaaf diinnis tooftaadhaan keecha keenya seenee nu burkuteessee nu caccabsuudhaaf bara baay'ee irratti hojjete. TPLF'n akka gaariitti irratti hojjette maal goote miidiyaa Oromoodhaa hedduu keenya dhaabdee TPLF immatti baate. Qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kan qeerroon bilisummaa Oromoo guutummaa guututti wayyaanee miila ishii burkuteessee caccabse tooftaa miidiyaatiin ofitti galchee akka waan inni qeerroo bilisummaa dhaabeetitti qeerroo bilisummaa bakka lamatti qoodee ofitti qabee kaan achi qabee raawwatee immatti baheetoo qabsoon keenya akka bubbulu godhe. Hin bubbulche malee galmaan hin geenye. Jarri sun mo'amuu hin dandeenye. Maaliifii dhiigni biluun ilmaan Oromoodhaa bosona keessatti dhangala'e suni ka'ee dhaabbatee jira. Riqicha ta'ee han dhufe kana kan akka argitee warra kaayyoo fufaa fa'a hundi isaaniitu amma yeroo ammaa kana qabsoo bilisummaa Oromootiif jedhanii mana hidhaa ta'an kumaatamaan ammaayyuu guuramaa jiru. Kun yoomaan hundinqu. Maaliifii du'aati isaanii waan beekaniifi silaa duunaa jedhanii waan quba qaban hunda walitti hammacaniitoo wajjiniin deemuuf ta'an garuu galman ga'an odoo of beekanii of yaa bararan. Ani kanan dhaamuufi ilmaan hiyyeeyyii ilmaan qotee bulaa kan waraana keessa jiru guutummaa guututti kan poolisii Oromiyaa damee tikaa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa raayyaa Oromiyaa warri keessa jirtan yeroon keechan odoo aduun isinitti lixin kaayyoo keechan qajeelfadhaati tooran gara adda bilisummaa Oromootitti waboo faana dhaabbadha bakkuma jirtanitti mormadha eenyummaa keechan hin dagatina. Gabroonfataan har'aaf si leellisa malee boru daaraaf daakuu si godha. Si caccabsee si hurreechee gabrummaa takkaayyuun argine keechatti gadi si qabeetoo si nyaachuudhaaf jira. Hubadhu yaa ilma Oromoo, yaa intala Oromoo. Han raayyaa ittisa keessas, poolisii Oromiyaa keessas toora hundaan jirtu hundi keetu dammaqin jedha. Kanaaf egaa Ramadaan dhufuu isaatii fi egaa baga Ramadaana geechanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u, hirmaata gaarii isiniif haa ta'u, Waaqayyoon ummata keenyaaf yeroo sayyuu dabuutan hin dagatina. Oromoon Waaqa jaallatti, Waaqattis maxxantee jiraatti. Kanuman jedha. Ramadaan Kariim. Bareeda Biraanuu Galatoomii akkuma jette uummata keenya amantaa Islaamaa hordofuu fi yeroo Ramadaana gaarii ta'uu fi akka miidiyaa kanaatti kana hawwinaa fi
sagantaan keenya hordoftoota keenya kanarraaf qopheeffanne asirratti raawwataa mata duree uummata baarraa ka'ee gara dhiyaa qomoosaa keessa qubatee manni kumaatamaa irratti gubatee ajjeechaan irratti raawwachuu sababa godhannee xiyyoo garagaraati miidhaa Oromoo irra jiru kaafnee Dooktaroonni Juhaar, Obbo Biraanuu Waldaa fi Daawit Dheeressaa wajjiniin mari'achaa turre. Hordofuu keessaniif galata qabdu. Sagantaa ittaanu nama walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Dooktaroonni Biraanuu fi Daawit galatoomaa. Galatoomi barbaada. Barbaadu obbo barbaada. Galatoomi. Hiree kana nuu kennu keeti. Ayyee. Anis bolo mitadda yaada bala muri horore chakalla sanirre atis bobo abdaddu anis bobo abdadda yana mana akadu kangala milkinis tole atis bobo abdaddu anis bobo abdadda yana mana akadu kangala milkinis tole dalele jifaddu anis bolo mitadda yaada bala muri horore chakalla sanirre atis bobo abdaddu anis bobo abdadda yana mana akadu kangala milkinis tole atis bobo abdaddu anis bobo Dayana mana hakadu gangala milkinis tole Mafja jalata akabishanga bate warra duganya atu sonni donankatu Kanu mela migiya ilman Oromo malu mafte enya falman dugargatu Mafja jalata akabishanga bate warra duganya atu sonni donankatu Kanu mela migiya Farmanu gargatu Aleliye gofra ya wobogo bi ulfana jirra Aleliye gofra ya wobogo bi ulfana jirra Aleliye gofra ya marogo bi sifana jirra Aleliye gofra ya marogo bi sifana jirra Aga kamna ni falmana kayon kenyas kanuma Oromo basi sagale jarigan tuda duruma Aga kalenu tiramu kayo kenya kabane Madiru kan maafka wareegamne baratame kadabame lamida falmatu maaliif teenya komo keenya dhugaani mul'atu intaane ta'uu baatu samanurra yaasa innu fawo boonsi gigse amma dhukkee keessirraa kaasa intaane ta'uu baatu samanurra yaasa innu fawo boonsi gigse amma dhukkee keessirraa kaasa innu famarroonsi gigse amma dhukkee keessirraa Inno basanyen sikse amado keke serrakasa Inno bawo bon sikse amado keke serrakasa Inno bageron sikse amado keke serrakasa Tole 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 kora barda tole dale ya bili tole jette Kuma abiyan kenu jede wo bonduruma Gondes punta kuma abiyan kenu jede wo bonduruma Oho mare Gondes punta kuma abiyan kenu jede keronduruma Gondes punta kuma abiyan kenu jede keronduruma Gondes punta kuma abiyan kenu jede wo bonduruma Gondes punta kuma abiyan kenu jede sanyenduruma Gondes punta kuma abiyan kenu jede keronduruma Gondes punta kuma abiyan kenu Oromoo mama bareede yaa waan dhagatini goota beekotanu
Oromoo